Egaa Arsenal kaleessa waancaa feetiin marsaa afraffaan jechuudha taphni wiigaan waliin taphatee kilaba liigii tokkoffaa wajjin kan taphatee goolii 4-0dhaan kan inni injifate gooliiwwan afran kanas daqiiqaa 30 keessatti kan inni galche Arsenal jechuudha keessattuu tapha kanarratti Bukayo Saakaan Kalafiyoori miidhamuudhaan wal qabatee taphicha jalqabuudhaaf jiru Kalafiyoori miidhamuu wal qabatee Bukayo Saakaan sarara jidduutiin kan inni taphate egaa sarara jidduutiin taphachuun isaa immoo iddoo duraan hin baramnedha haa ta'u malee sochii gaarii taasisaatii kan inni ture jechuudha tapha kaleessaa kanarratti egaa Arsenaliif goolii jalqabaa kan galche egaa Arsenal daqiiqaa 11 irratti Noni Maduekeen goolii galcheenii kan Arsenal dursuu kan eegale kan booda immoo Gabriel Martinelliin goolii lammaffaa erga dabalee booda Jack Hunt garee isaa irratti goolii galcheetii jira goolii sadaffaa jechuudha san booda daqiiqaa 27 irratti Gabriel Jesus goolii sadaffaa dabaleen Arsenal 4-0 injifachuun waggoota 7 keessatti egaa waggoota 6 keessatti yeroo jalqabaatiif egaa tapha marsaa shanaffaatiif gaheetii kan inni jiru jechuudha egaa gahumsa gaarii mul'isee Arsenal jechuun hin danda'ama kilabichi egaa goolii 30 waancaa feetiin egaa daqiiqaa 30 keessatti goolii 4 galchuunis egaa kilaba jalqabaas kan inni ta'e waancaa fee kanaan jechuudha Arsenal kaleessa gahumsa gaariidhaan taphachaatii kan isaan turan jechuudha egaa keessattuu Saakaan iddoo isaatiin alatti taphachuunis wanta tokkoo fi iddoo sanattis taphachuu akka danda'u kan itti mul'iseedha jechuudha kanaaf egaa gahumsa gaarii Arsenal kan itti mul'iseedha taphni kaleessaa jechuudha kanaaf marsaa itti aanuuf darbaniitii kan isaan jiran egaa akkuma beekamu Arsenal Champions League Awurooppaa ramaddii League Pass olaantummaadhaan kan inni xumuree waancaa League Cup xumuraaf ga'eetii jira Premier League waancadhaaf morkachaati kan inni jiru egaa waancaa firiif kilaba morkataa jirudha imala san kan itti cimsatanidha jechuun ni danda'ama jechuudha kanaaf garee Mikel Artetaatiif injifannoo gaariidha kaleessa kan isaan galmeessani kan alatti Fulham 2-1 Stoke City injifateeti jira kaleessa Sunderlandis 1-0dhaan Oxford University kan inni injifate jechuudha Wolves 1-0dhaan Grimsby Town injifateeti kan inni jiru kanatti immoo taphni Leeds United fi Birmingham City waliin taphatan tokko qixaan erga xumurameen booda Leeds United rukuttaa peenaalitiitiin 4-2 injifachuudhaan marsaa taanutti darbeeti kan inni jiru marsaa shanaffaatiif jechuudha sanbata irratti qabxiilee turan si yaadachiisuudhaaf keessattuu kilaboonni jajjaboon milkaaniitii kan isaan jiran Liverpool 3-0dhaan Brighton injifachuun isaa ni yaadatama tapha kanarratti egaa Liverpool gahumsa gaariidhaan mul'isaatii kan inni ture jechuun ni danda'ama Mohamed Salahnis goolii tokko galchuudhaan goolii tokko immoo mijeesseetii kan inni jiru Liverpooliif egaa daqiiqaa 42 irratti Curtis Jones goolii galcheen Liverpool dursa kan inni qabsiise Dominic Szoboszlai boqonnaa deebii goolii tokko lamaffaa yoo galchu akkasumas Mohamed Salah rukuttaa peenaalitiitiin goolii galcheetii kan inni jiru kanaaf Liverpool injifachuudhaan marsaa shanaffaatiif kilaba gahee kan biraati Manchester Citynis 2-0dhaan Salford kan inni injifate jechuudha tapha sanarrattis egaa Manchester Citynis imala gaarii isaa itti fuudhaan gara marsaatti aanutti kan inni darbe taphni wal mormisiisaa turee fi egaa murtee abbaa murteettiinis qeeqama abbaa murtee sirrii taane kennamu jedhamuudhaan qeeqamaa kan ture keessattuu VAR jiraachuu dhabuu isaatii wal qabate murteen abbaa murtee kennaa turan wal qeessaa kan ture taphni Aston Villa fi Newcastle United waliin taphatan injifannoon Newcastle United 3-1 kan inni xumurame Sandro Tonaliin goolii 2 galcheetii kan inni ture Oltamaadhaan immoo goolii tokko yoo galchu gara Aston Villaatiin Tammy Abraham goolii tokko galche kanarratti immoo goolii eegan goolii eegan Aston Villaa jechuudha kaardii diiman dirree kan inni bahee taatee addaati ture keessattuu boqonnaa deebii Aston Villaan taphattoota 10 taphachaatii kan inni ture taphataan goolii eegan Marcos Bisot goolii balleessaa marfii irratti hojjeteen kaardii diiman kan inni dirree bahee jechuudha kanaanis egaa gatii kafalchiiseera jechuun ni danda'ama kilaba jechuudha injifannoo guddaadhaan Newcastle Unitediif tapha kilaboonni kunneen lama St James Parkitti torbee 3 dura murkii waliin taasisaniin 2-0dhaan Aston Villaan injifateetii kan inni ture amma kama garuu Newcastle United milkaa'eetii kan inni jiru jechuudha kanatti sigaa taphoonni garaagaraa taphatamaniitii kan isaan turan sanbata irratti Southampton 2-1
Leicester City kan injifates tapha biroo eeramuudha. Burnley fi Mansfield Town murkii waliin taasisanii 2-1 Mansfield Town kan injifate. West Ham daqiiqaa dabalataatiin kan inni injifate. Brighton Albion waliin murkii taasisee jechuudha. 1-0 injifateetii kan inni jiru. Egaa waancaa FA kana taphoonni marsaa shanaffaatiif har'a Ramaddiin kan isaan baanii jechuudha. Eenyu wajjin ramadama kan jedhus kan eegamudha. Gara dorgommiilee Awurooppaatti yoo dabarru kaleessa La Liga Spain Atletico Madrid injifatameeti kan jiru. Taphoota lama walitti taasisuudhaan kan inni injifatame jechuudha. Ceesaan booda walitti deemna. La Liga Spain kaleessa Atletico Madrid tapha Rayo Vallecano waliin taphateen 3-0 kan inni injifatame. Taphoota lamas walitti aansuudhaan injifatamuu isaatiin jechuudha. Keessattuu carraan Villarreal caalee sadarkaa sadaffaatti ol siquudhaaf qabuuf jalaa kan inni balleessee tapha kaleessaatiin osoo injifatee jechuudha. Sanbata irratti Real Madrid injifachuudhaan qabxii lamaan Barcelona caalee liigicha dursaati kan jiru. Barcelonaan har'a Girona waliin kan inni taphatu jechuudha. Kaleessa taphoota birootiin Real Oviedoon tapha Athletic Club simateen Athletic Club 2-1 injifateeti kan inni jiru. Levanteen Diresaatti Valenciaadhaan 2-0 injifatameeti kan inni jiru. Real Betis 2-1 Mallorca taphni injifatees tapha biroo eegamudha. Egaa sanbata irratti Real Madrid goolii 4-1 Real Sociedad injifateeti kan inni jiru. Kanaanis egaa liigicha dursuu eegaleetii jira jechuudha. Gonzalo Garciaan akkasumas Vinicius Junior goolii 2 kan inni galche rukuttaa peenaalitiitiin. Kanarratti immoo Valverdeen goolii 1 Real Madridiif galchaniiti kan isaan jiran. Oyarzabal goolii tokkitti rukuttaa peenaalitiin Real Sociedadiif kan inni galchedha. Keessattuu tapha kanarratti Trent Alexander-Arnold jalqabarraa eegaleetii kan inni taphatee erga miidhamarraa deebi'ee akkuma beekamu baatii muddee fi amajjii keessa miidhamaan taphoota hedduuf tapharraa fagaachuun isaanii yaadatama. Tapha sanbataatiin garuu jalqabarraa eegalee taphachuudhaan goolii 1 mijeesseetii kan inni jiru jechuudha. Kanaaf Real Madrid difee wanta gaariidha jechuun ni danda'ama. Barcelonaan har'a kan hin injifatu taanaan dursummaa isaaniitii kan itti fufan ta'a jechuudha. Yoo Barcelonaan injifate immoo deebisee kan irraa fudhatu ta'a waan ta'eef egaa murkii cimaadha kan isaan eeggatu. La Liga Spaininis egaa taphoota hafaniin kilaboonni kunniin lamaan murkii cimaa waliin taasisu jedhameeti kan eegamu. Kanarratti immoo Seeraa Itaaliitiinis sanbata kaleessa taphni Naappoolii fi Roomaan waliin taphatan 2 qixaanii kan inni xumurame. Atleetiksiitiin egaa fiigichi maaraatoonii garaagaraa dorgommiileen daandii garaagaraas kaleessa fideen gaddaratti dorgomaatii kan isaan turani. Kanneen keessaa Siiviyaatti murkiin taasifameen atileetonni Itoophiyaa murkii cimaa kan waliin taasisan kan eeramudha. Kanaas dorgommii kanarratti keessattuu murkii dheeraatiin Shuraa Qixxataa fi Asras Ayiradiin murkii cimaa waliin taasisaatii kan isaan turani. Xumura irrattis egaa sa'aatii walitti dhiyaachuudhaan xumuruu isaaniitiin footoo fiinishingiin kan addaan bahanis egaa murkii cimaa atileetonni Itoophiyaa waliin taasisanidha. Maaraatoonii Siiviyaa kanarratti Shuraa Qixxataa sa'aatii 2 daqiiqaa duwwaa 3 sekondii 59 kan inni xumure. Asras Ayiradiin illee haaluma wal fakkaatu kan xumure garuu footoo fiinishingiidhaan Shuraa Qixxataa dursuudhaan tokkoffaadhaan kan inni xumure jechuudha. Kanarratti immoo Dajanee Haayilullee sadarkaa sadaffaatiin kan inni xumure kan eeramudha. Daggafaa Tolaa sadaffaadhaan akkasumas immoo Zidaat Abajjee sadarkaa jaffaadhaan kan inni xumuredha jechuudha. Kanarratti immoo Faayisaa Muluu sadarkaa torbaffaadhaan xumureetii kan inni jiru. Dorgommii dubartootaa irratti egaa atileetiin Itoophiyaa Mulaat Taklee sadarkaa sadaffaadhaan kan baates kan dorgommiiwwan maaraatoonii kaleessa dorgoman keessaa kan eegamaa turanii fi egaa murkii cimaa keessummeesse keessaayii. Kanarratti immoo Ras Alkalmaa walakkaa maaraatoonii Dubaay United Arab Emirates dorgomiin kanarrattis Birhaanuu Bala'uu sadarkaa lammaffaan kan inni xumureessis egaa dorgommii atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaatan birooti. Kanarratti immoo Jamaal Imar sadarkaa afuraffaan xumureetii kan inni jiru. Dorgommii dubartootaatiin Asmaarich
Aynal sadarkaa jalqabaatiin kan isheen dubartee egaa dorgommii kanarratti walakkaa maaraatooniitiin yeroo jalqabaatiif kan isheen hirmaattee turte Malkaan Tudduu sadarkaa lammaffaan xumurteetii kan isheen jirtu jechuudha. Kanarratti immoo Baarseloonattis dorgommiin maaraatoonii dorgommeetti kan inni jiru. Dorgommii kanarrattis immoo Hagos Gabrahiyoot kan inni injifate. Egaa Hagos Gabrahiyoot walakkaa maaraatoonii kana jechuudha. Daqiiqaa 58 fi sekondii 5 kan inni injifate. Egaa bara 2016 Oloompikiin meedaalaa nahaasaa meetira 5,000 atileetii argateedha Hagos Gabrahiyoot. Ammas egaa walakkaa maaraatoonii Baarseloonatti dorgommiinis sadarkaa jalqabaatiin xumureetii kan inni jiru. Gara egaa dorgommiilee gara birootti dorgoman keessaa immoo Monaakootti Feeskeepeegoon gara dorgommii daandiiraatti dhufteetii kan isheen jirtu. Akkuma beekamu atileetiin kun meetira 1,500 akkasumas 5,000 shaampiyoona addunyaa fi dorgommiilee Olompikii irratti gahumsa olaanaa mul'istee atileetota Itoophiyaafis morkattuu ciphaa kan taatee fi riikardiiwwan garaagaraas atileetii galmeessiteedha. Egaa atileetiin kun maayilii tokkoon kanaan dura bara 2023 Monaakootti fiigdeetii kan isheen turte. Yeroo sanatti dorgommii maayilii tokko daqiiqaa 4 sekondii 7 fi maayikiroo sekondii 64 kan isheen xumurtee turte. Atileetiin kun amma immoo egaa fiigicha kiiloomeetira 10tiin sa'aatii fooyyee galmeessuudhaan atileetota kanaan dura seenaa gaarii qaban wajjin egaa sa'aatii gaarii atileetii galmeessitee taatee jirti. Atileetii fiigicha kiiloomeetira 10tiin sa'aatii fooyyee galmeessite 14ffaa taateetii kan ishee jirtu. Egaa dilbata atileetiin kun morkii Monaakootti fiigamiin injifatteetii kan isheen jirtu jechuudha. Kanaanis egaa dorgommii kana injifachuu isheetiin akka gammaddeedha kan isheen dubbatte. Egaa yeroo sadiif meetira 1,500 shaampiyoonii Oloompikiiti. Akkasumas immoo meetira 1,500 fi meetira 5,000 yeroo garaagaraatti shaampiyoonii addunyaa atileetii taateedha atileetiin kun jechuudha. Ammas egaa Monaakoottis sa'aatii fooyyee galmeessuudhaan xumurteetii kan isheen jirtu. Daqiiqaa 29 fi sekondii 46 kan isheen xumurtee fiigicha kiiloomeetira 10 kana jechuudha. Feeskeepeegoon egaa akka fuulduraaf illee dorgommiilee daandiirratti qabxii gaarii galmeessuun fedhii ishee akka ta'es dubbatteetii kan isheen jirtu jechuudha. Kana kanumaan bira dabaree gara odeeffannoo Itoophiyaa keessaa arganne birootiin immoo egaa Faasil taphataa sirra fuulduraa Taamiraat Iyyaasuu fudhachuudhaafis waliigaltee irra gahuun dhagameetii kan inni jiru. Kanaanis egaa yeroo waqtii jijjiirraa taphattoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa banametti taphataan kun gara kilabichaatti ni dhufa jedhameetii kan kilabichaaf ni mallatteessa jedhameetii kan eegamu. Taphataan kun egaa waggaa tokko Arbaa Minciif taphachaa kan turedha. Bara nagaa goolii 7 taphataa galcheedha. Kana kanumaan bira dabaree Shaampiyoons Liigii Afrikaatti yoo dabaru Shaampiyoons Liigii Afrikaatti walakkaa taphoonni ramaddii xumuraa sanbataa fi dilbataa taphatamaniitii kan isaan jiranii. Kanaanis egaa kilaboonni gara marsaa 16 tapha mo'anii darbuutiif darban addaan bahuudhaan beekamaniitii kan isaan jiran jechuudha. Kalli egaa sanbata irratti kan inni jalqabe taphoonni kunniin jechuudha. Kaleessas taphoonni muraasni taphatamaniitii kan isaan jiranii. Kanaanis egaa Mamelodi Sundowns fi Halaaliin sanbata irratti milkaa'aniitii kan isaan turanii tapha ramaddii xumuraa isaanii injifachuudhaan gara marsaatti aanutti darbaniitii kan isaan jiranii. Ramaddii Arraa Piraamidii fi RS Berkaaniin marsaatti aanutti kan isaan darbanidha jechuudha. Egaa RS Berkaaniin River United wajjin morkii taasisa 3-0dhaan injifachuudhaan gara marsaatti aanutti kan inni darbe jechuudha. Piraamidillee Power Dynamo waliin taphatee 3-1 injifachuudhaan ramaddicha dursuu inni darbu. Kilabii Morokoo Berkaaniin immoo lammaffaadhaan kan inni darbe. Ramaddii baatiin Alhaalii fi AS FAR gara marsaatti aanutti darbaniitii jiru. Egaa kilabiin Suudaan Al Hilaal egaa tapha xumurasaa Uganda Kampalaatti kan inni taphatee egaa tapha sanis injifachuudhaan gara marsaatti aanutti darbeetii kan inni jiru 1-0dhaan mo'ateetiin gara marsaatti aanutti kan darbe. Mamelodi Sundowns 2-0dhaan MC Alger injifachuudhaan lammaffaan ramaddicharraa gara marsaatti aanutti darbeetii kan inni jiru jechuudha. Esperance de Tunis 2-0dhaan Petro Atletico injifachuudhaan lammaffaan ramaddii daatirraa kan inni darbe. Stade Malen kilaboota jalqaba darbuu mirkaneeffatan keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa sanbatas 1-0dhaan Simbaan mo'atamus ramaddicha dursee darbuu isaa waan mirkaneeffateef egaa tokkoffaadhaan darbeetii kan inni jiru jechuudha.